Aadaa kana osoo isii sitti himne tokkoffaa akkamitti barte lammaffaa immoo isii maalirraa kaatee sitti himachuu dandeesse atiif isiin eessatti wal beektan maal inni wanni uummata hunda keessaa si filachuu dandeesseef kana qofa naa deebisa obbolummaatti akka ilma arsee tokkotti akka ilma muslimaa tokkotti. Ayya bareeda gaafin kee bareedaadha. Gaafii kee si deebisuun duratti koomantiilee dakaadhaan kan hubachiisa gabaabduu kenneef bira kutuu barbaada. Tokko farratti namoonni reedis firaalis jaalattanii arraba waan adda addaa waan hunda mana kiyyatti osoo godhatanii bareedaadha. Asitti dhugaa jirtu yoo baruu barbaadan naamusa osoo qabaattanii gaariidha. Reedi nagaafachuu keetiif galatoomi. Calqaba irratti sillee dhufee si dubbisee jira. Akka nama wal beekutittis akka ilma arseetittis akka oromootittis kabajaan siinaasee jira. Gaaffiilis gaafadhanii beektaa naa deebisteerta. Achi boodan sin arrabsine waan tokko siin hin jenne gabaabumatti sirraadhaa bare dhiifama jedhee Kawaa keetii kanumaan xumure gara ummi firaawwate tara. Ani nama tokko faayidaaf yookaan immoo basii deebisara naa deebiste ati naa deebisnaan akkasumatti fudhadhee dhiisee bira kutee siin jedhee jira. Akkasumatti fudhadhee rabbiin isin haa tolchuu jedhee bira kutee sittis deebiin deebisne sillee mormanii yaadattoota. Kanaan alatti ani gara laafoon akka namoota biroo faayidaaf sodaaf kabajaaf jaalanaa kennaniif jedhee waan ummi firaa'ul naan hin jedhinis waan isin jettiste dabalee hin himu. Ummi firaa'ulis as jala jirti. Ani ummi firaa'uliin kana dura lakkoofsa isiin qabu waliin dubbisnuuf walirraa ni qabna. Haa ta'u garuu dhiyeenya kanaan ga'u dhabdan kasaraa ta'ee dhuftee tiktaakiin kun illee hin gubanneen jira. Na dubbistee na dubbisnaan akkuma ilma Oromoo tokkotti natti himattee anillee gara miidiyaa hin dhufne calqaba irratti ummi firaa'ul gaafii hedduu gaafa. Yeroo sitti himattu kana waan ati uummata hubachiisaa deemtu yeroo sitti himattu kana naasaa xiliidhamo na araarsidhamo maaltu miidiyaa irra akka fiduuf dirqama ta'e. Laalammoonni wal hubachiisuu qabnu naafsi rakkoo walirraa hin qabnu nan beeka. Garuu haqa uummanni baruu qabu. Isiin miidiyaa irratti wallaahi abrii borgadi seenuudhaaf deemtu gara laafoo ati du'uuf deemta ilma namaa. Rabbi gana bibi gaafa mana gaafadhu malee dhagaye reedi. Gaafa mana gaafadhu malee rabbi bira rakkoo kan deemin. Miidiyaa irratti asnaabaa isin jetteetiin ati dirqama kee dirqama oromummaa dirqama dubartii waan taateef baatu dhufte moo lakkii waa'ee immaan keessan kun naquuqee yookaan waa'een isii naquuqee jennaan dirqama ajandaa godhee dubbachuu qabadee murteeffate jedhu qofa naa deebisi. Kanaafuu rabbiin bira ga'een kaane akkana nuyi waan gaafatte sii deebisa maal jechuun ani haqan barbaadan ani yoo ati haa kabajaa waan gaafata waan balleessini dhagaye ani ilma Oromoo akka ilma gaafachaa jira. Gaafa ati jalaan nagaa kabajaa malee maaltu galchee isin jedhe gara laafoo kiyya dubbiin akkana sii hime. Isilleen deebi ati rabbi charge lesitti cufaa jira ati rabbi naan jettee fi miti anoo seena gara manaatitti saawundi isin jeequu danda'a. Ati rabbi naan jettee fi dhugaa jirtu dabseen immoo naan jechuu batteef dhugaa hin dabsan dhugarratti deemee hundaa'ee deema. Ummi firaa yeroo jalqaba na dubbistu rabbiin nama kuma gara miidiyaa naafidii miidiyaa irratti naafidii naan hin jenne. Kakattaa gara laafoo. Na hordofaa deemi kakakutti maa fiidisee reedi gaafa jalqaba na dubbistu reedi haasaa muddamin nama dhageeffataa deemi allaale amala tokko qaba na dhageeffataa deemi dubbii fichisiisi. Gaafa jalqaba na dubbistu akkuma nama tokkootitti kana booda ergasi gaafa deemu booda inni akkana jedha. Isin immoo akkana jettanii wal dhageeffachuun bareedaa waan ta'eef garuu immoo maali dhimmi rakkoo keessan jiru dubartiin keenya kun yeroo baay'ee ofii waa balleessitee dhiira himattanii badiin akkasii yoo jiraatte immoo humaa keessanii xumurachuu qabda malee nama biraan ga'uu hin qabdanii. Kanaan alatti as jala jiran ummi firaa'ul kanaan alatti aslii saahiba isaatii wajji nyaatanii dhuganii wajji deemanii saahibummaa miti faamilii. Bilbilina ummi firaa'ul bilbilina jechuun isinii miti warra faayidaa irraa argadhu iyyuu
kabajee biraan tarreen waan akkanaan inni himtaaf sitti bilbilti ka akka ati himnee fi habiibi ani dhagayi ammata miidiyaa kanarraa osoo faayidaa irraa barbaade dhageeffadhu reedina dhageeffadhu ani warra faayidaa giiftarii irraa argatan kana yummenne kan nama biroo dhiisiti no kanaafuu waan akkasitti miti okay na dhageeffadha zara ta'e mifuraa oolannaa asli saahiba isaatii wajji guddatanii waa hunda hojii dabarsanii leesha aslitti himatina tokko lammaffaa sheeriyaad nama kabajaati nama jaalalaati maaliif dhayxanii isaanitti himatina akkamitti dubbiin kun as ga'uu danda'a reediin akkana naam jedheen jennaan asliin ol kadhatee gadi kadhatee dubbatee dadhabee sheeriyaadin itti dubbisee bilbila ani saawundi jira bibi ani akka biyyaa san bootomiin imoon messengerin keessan bulu nama miidiyaa kanatti waan seeraa gaafadhi isaan dhaltuu janaa jenuuyyuu voice malee bootomiif maali kanaan jiran jema baate okay annaa leeshin dubbisinaa jedhee gaafannaan inni sheeriyaadillee dubbisee jira okay garuu immoo bilbila irraa kaasuu didee naan jedhan qabatamaan saawundi jira hundaa si erga nama birootiin ergu si erga rakkoo miti okay jaarsa jaartii wanta taniif akkana hayyee maal isin gargaara maal barbaadda maal feetanii jedheeni yoo akka xarataa jinarratti cufe hosseenetti deebi'a okay maal feetanii an jennaan inni amma awwaan biroon barbaadu hawaasni oromoo na gargaaree chaaduu gargara mana deema hawaasni oromoo na gargaaree akka gara biyyaa galu eegelmooti dhabe eegawaa hunda dhabe barbaadnaa naan jedhan obboleessa keenya akkana kuno yoo jala jiraate iluu ebroo isin lakkoofsa tokko barreeffadhu dhageeffadhu gara lakkoofsa tokko barreeffadhu diin dubbiin asala jiran maa barreeffadhu saayilantii barbaada wayii anna sarjari barbaada saayilantii illee barbaada sarjari illee barbaada yeroo tokko Jadi kebatik kita dulu. Dicet ini. Patahnya harus mana ke patah rabu? Silent, woi, warna mana lagi untuk kulit mana aku dah. Father dan. Gari fude lako sekennya vi walau bisa jadi. Mufrah oleh jara le dubisa jara. Warna dubisa jara ni. Kesan grup ini dubisa sudah di tegak lapis dubisa ini. Okay? Sana boda. Erga kana god embode sudah. deebi'anii firaa wal jala jiranii namni najala dubbate namni muraati sibil billa sidu bisna nanzalay naan deebine naan sodan kanaan alatti jarana galala fumetti yefanno wali nagaafa dubartiin takka rakkoo adda himattu isin hundi keessattuu warri faayidaa garagaraatiif itti hitan danta akkasillee qabu kana saala quuqamtan gaafsiin deebite dhaqeeffadhu gaafa isin akkasitti boottu rakkoo fi himattu waan isra ga'u isin himattu akka nama tokkootitti garaana nyaatte okay kana booda wanni isinii goonu maali itti deebi'ee ammas anumaas ni gochuu hin danda'u miidiyaa makanarraa osoo ol bahee dubbadhee ijoolleen nama arrabsuu deemu nama xiqqeessuu deemutti akkasitti na fudhatti malee akka waan gaarii tokko fudhattee hin deemtu maal isinii godha jedhee itti deebi'ee gaafataan ture okay ani jennaanin sana booda jechuudha hiikaa namoonni akkasaan gargaaru. Okay? Kana booda kalees deengaddas voisin dubbisaa turan guyyaa tokko bilbilaan guyyaa tokko moo lama qofa haasofne to'aa simana guyyaa takka akkas deeqaa muraasa sanu. Okay? Hundi isaa hundi jira. Akka itti mijoon natti himanii kana booda ani kana aarsiif ka baay'ee natti dhagamee gara miidiyaa dhufe isin gara miidiyaa naa dhufuuf dhufanii osoo hin taane dhugaa rabbii gara miidiyaatti namni naa dubbatu osoo hin taane kan na aarsee san caalaa na fidee haqa rabbii kan rabbis keessi kiyya sargu hinaaffaa guddoo kanatti uume gaafa ati si duunaa qabattee fataa gootee miidiyaa biratti deemtuun akka arsitittis akka isin intaraatiin taasitaatettis akka waa hundaatittu garaan kibbataa mina gubate. Okay? Sababa sanirraa kan ka'e erga haatillee barbaadde laazim wanni kun gara miidiyaa dhufuu qaba namni dubbataa hin jiru namni nama beekamtii qabu malee nama laafaa kana jalaan dubbatu jedhee qabadhee gara miidiyaa dhufe sababan gara miidiyaa dhufeef garuu warra namoonni baay'een dubbii kana keessan laaluuf dubbii kun akka hin dubbatamneef dubbataa jiran so an kanumaaf malee mifraal waan agootuuf yookaan ati waan agootuuf waan akkas yaadatiin galatoon amma asirratti yaada bal'aa naa kennite as keessatti anis ummannis atis waan hubattu baay'ee jira
wanti kaka'umsa sii godhe tokkoffaa gargaarsa lammaffaa isillee si gaafattee waan turteef sadaffaa mootu wanta argite irraatillee miira kee to'atu waan hin dandeenyeef goote hayyee galatoom. Gizee amma akkatti akka biyya nagalchitan barbaadee maal jettu kana ani siin mallaqa na gaafattee nagalchi jetteen didimo rakkattee isii gargaaruu didimo daartee isii daaruu didimo erga adda baane iyyuu laalamoon atubatu qabdu gizee hojii jiru osoo hin taane erga adda baane ana gargaarsa irraa kute moo isi gargaarsuma kiyya kanaa fedhuu dhiiste darbattee jaarsas namas seeras cabsitee deemte ka jedhu maa hin gaafatin si gaafachaa jira namni isii miti ati ilma namaa erga taate barna ilmi namaa kan namaa fuudhuu qofa osoo hin taane asitti deebisee maaf kana goote jedhaan. Okay. Karaa sii deebisa rakkoo miti gaafilee ati na gaafattu an sii deebisa. Jechuun jetteeni jirtaa si gaafataadha malee bakka isii buutee sii deebisa dee bara sii deebisa jechuun gaafii ati na gaafatte sii deebisa dee malee bakka isii bu'ee haasaa siin hin jenne. Hin gaafanne sababni hin gaafatiniifi namni kennaa namni dhiiraa akkuma Oromootittu gaafa haadha manaa takka addaan bahu isii miidhuu malee isii tajaajilu aadaa hawaasa kennaa keessatti bal'inaan waan hin arginiif reediin immoo waan akkasiin godhadhee yaadee hin gaafanne. Asitti ani adda baanee oolmaa ilmi namaa namaan oolee hin beeku. Maaliif? Argite? Wajji nyaannaa kaleessaa san bira darbee namummaanis waan jiruuf. Jaarsummaa namaa ture soota isaa gidee qabalee ganda keessatti alaba yaasaa shu'aa. Carraa yoo si kennaa ta'uudha. Inni galee waan baay'eetu jira jechuudha. Kana keessatti wanni isin hubatuu qabdan amma maalinni? Jidduu keenya kanatti hubannaan tokko osoo hin jiraatin wal hubachuu wal dhageeffatuun osoo hin jiraatin miira keenya qofa ibsatutu mul'ataa jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma ani nama hamataa hin jiru isillee yoo taate jala jirti seensisillee dubbachuu dinnaan ofumaa buute yoo barbaadde reediin lakki waan kana godhee fi akkana godhee didee haa jettu gaafa san wallaahi fudha yoo isiin dharaanarra keessee hin fudhadhaa reediin na gargaaruu dide reediin akkas naa gochuu dide cubbuun irra ka'e gifii natti godhe jettee yoo isin afaan kilmaa ofii irraa dubbatte yoo ani hin godhinu iyyuu summa billaahi laziim isin irraa fudha wallaahi rabbii geef. Reedi meeroo tokko carraa naa kenni yeroo tokkotti an kabajaa sii deebisa yeroo akkamitti godhadhu carraa naa kenni. Ani beeyta warra isin warra kaayiroo kana baay'ee isin sodaadha beeyta piraankiin keessanii waan qiyaamaan ta'in achi badanumaan deeftani. Okay? Dhageeffadhu kan isin dhageeffadhu. Ani baay'ee shakkaan ture wanni hanga ammaa dubbachuu dhabeefis wanni usedee keessatti gadi qabadhes jarri kuni jara ta'uu miti yuutuubii shakkalata waan ta'eefini ani immoo akka arraba dheeradhu hin beekanii jarri kuni waa dalagachuu deemanii shakkeen ture. Dhugaa yoo sitti himee tarabbis keessi kiyyas wanni hunduu argu eeggadde yemmuu carra shaan gubadhe maaliifi gaafa intala akkas fuutee qilleensa keessa walaawwaltu likkii akka haati Firaa'ol obboleetiiti yookaan haadhatii taatee takkatti natti dhagahame tokko kana lammaffaa immoo ani Mubaarakiin wal loleef osoo hin taane akkuma miidiyaa irratti bahee dubbadhe sani ani ibsiduunaan piisiidha waliin taphannaa waliin geemii taphannaa arraba takka irraa qabnu gaafa Mubaarakiin akka barbaadetti arrabsees guyyaa takka dhuftee biroo kiyyaa amma akkana jettettee waan hamtuuta kanarraan kenna nama tokko arrabsedee waan hin taane irraan kaa'u laal dhugaa sitti maan okay? Garuu akka ilma Oromootiif akka ilma fi tokkotti saralaafo wal hubachiisaa deemuun gaariidha. Anaafsi erga mana tokkotti jiraanne haasaan maasofti keessatti waan takka dhagaye. Dhimmi anaa fi Firaa'ol hiikuu jidduu keessatti sababa ta'e tokkoonis hin jiru. Siiduunaaf jettus miti, Mubaarakeef jettus miti. Wanti kun waan isaaniif ala ta'amedha. Rabbii fi ilaahiin ka argu isiin seentee akkasii sababni kana haa jedhu. Wallaahi wabillahi kana sodaadheetiin keessatti ilma namaatiin faamtaa ilma namaatiin saddeeta jedheetti. Keessoo iccitii maatii immoo akkana jedhee namni waan hundanaa sa'atu. Anamma oduu haga feetin arrabsuu inshaallah ilaa qiyaamaan arrabsite. Iccitii anaa fi jidduu malee namni biraa baruun barbaannu ol baasee iluma hin dubbatu. Isilleen akkan dubbanne nan abdadha. Garuu okay, ready laal. Wanni ati beeku qabdu. Wanni ati beeku qabdu. Reediin akkana godhee yookaan immoo Siiduuna yookaan Mubaarak akkana godhee osoo hin taane nama waan keessa jiru qofa sitti maa jira beeki. Waan namni itti beellee miti.
وانا تيتلي ميتي وان زرات اللي ميتي وان كيس يجر قفا ست من أوباد أوكي سو غافا كان متأيون تنجسو غرالافو مبارك عرب سجدتي غويتك وانا متو تكرفتي تندوبني سبب سنيفي آري رانكابو أنا أكدوم فاكوتي تتغرو أكنا مدوم فتيتي باي هنا في تشوغران كنا غوتي زرا ما هنا في ناديفتر تموس درلي إما دوم فاكي سنسينين غرالافو واي جالالا إرتي أنا تو بيكمالي أتم بيتو إن دوباتين نانجنان ديبسي إن ديبسني أوكي Geru matu sinafsi se ready food edamo siduna food edamo yokani no mfrali ko namo ta bay ga fita undanda lakki jolle gandum manga ko mo tan ko fami gaf mo tamanille gaf jirans gaf donille ni jirti ani wan akira timida dubade son hundi garaki yake swani rusa funda to dubatu barbadu ani ready bakasani wan fenef case ki na hinafe gubade dubade aras boris tananin ready bakken jurkan hinjala dunille ide garulille abame morma ki أدانا فورا مالي إني ما في دبوتشو داندا أنا فورا دولة كنافين دبوا دبرو كي مالي أني أنسبوتشو داندو أوكي يا أنسبوتشو داندو أما موال سيجتشو أربعة وانتي أتي ست ميرا ست دعاميرو إبسطو كنا أنا في إسيج دوتي كيري فتاة مامو همينيا فتاة ما هم بيكتانا في سين تنيل مول رقمنا نمني يوم برادي ولر قدر دبسوا بيل مولرجا همينيا فتاة مامو غير فتاة مامو كل مامو بندو جتل ما إيرتي ميل مناماتي kan baze akka la chakiya titti mira titti daga me ko jala demu ke anam man beita wala kiya injar jaru nama rab sulleda respect nama goda do nama bira dam masjid ko kala jate bira ko ya rato to kese atille ko ara tuya nana rab sine ko to garu akka bugan roti ga namni takka yo maslaha wai tibna ma ne leo alalle jalate ko ni sanu jalate wa wai ke ko kamka to wani ni main jeru dunilmo wala qab ilmo tanaba ko argan arba bane monan ci yette tilmamu dandau kam an ko ta timara ani bakara le yaade jira la ready bakara yaade jira wa ilmo kana maybe na mota ba ko sa taw danda ana mero ba kusina ke jolo itana gartu mashallah na nyada no mashallah kusina mana madama timbaranne ani kusina kabara de mana harati yatitti ilmo na gabga qali taatu harati yaraim be katiya mitije chura okay sabab nisas ilmo malaka tembe ka bakata na sabi tiade jira indubba do tore kuno me fura azala jirti ilmo tiyalle walna agarti sonjaran ilmo matiya swarga de fakenya mana mubarak tay mana asli tay nimbeku gafa copy wayijiru dufte akiti si agarte daim na chinjiru sababa daima sansokutin demte au dubim likatatin bedata karara tira kole tumamtawi injirana tafakati wanti sunimmo ilmo isi ak arga injira natti mulise so ilmo dubatin da kay ilmo fi arga injira nas lele azra jira yo kijibe garala funin kijibe ajadu copy de seta katembe ko copy de katembe ko forola azra jirti dugada wae wollalu karara tira ko numu dugada sunimmo wae ilmo argizu da butinin wae ilmo argizu da butinin kun ka badun dana zo ngen am mai citi bana kiya so barbado amma kana buyu kaka wana tinga fan jette filal ready wara takma kuma jibba te kadi nimmo addam garala ko malti bacci sabekta na dagefat biya kananti wonni bun inu mandanda biya seyri jiru hada ilmo radorgu mirga takkan kam isillen na dorgu mirga takkan kamdu sera biya kananje kun dubbi timi e padu di male ilmo nama tokko dakika takka holra dorgu inju pedo mitin hoji demte pedo mitin ilmo argu istimale an ilmo ten argini an tabitil hada de ten ilmo ten argini jaran sanum mo gammo kunga naso musin jede ilmo tur akamin nebra te wanjeru do azomne dubbi ballata dem kanap akadi tu baddu on gafa wan je chubar badu amalle galato me ati wan jitte bi wan nagote fi wan nagote ne galato ni rabbi nama ka dubbi sun ha godu sille odan de si ha godu yodan de se ani rabbi ki dubbe danga ki yanatil dini wan ani hinkam ni narra hinkaini digale magana balleti ready la ani wana tinkam dagay ani wani kam ne maybe atna jala dufne
إلى ريدي أتني جل عندو فني أني أنجا من سنة تاء كانوا بدي ريدين أكم زدي مزايو يروني دي بموجودي بمت نعم تجيبتي أنا ما كذي مالك سيجي Arab filannoo keenya garalaafoo jiruu adama Dubaay jiraachaa jirtu kana ansii filadhee jiraataa jirtaati jiruu Dubaay jiraatte Dubaay hin gaafa dhaytu ansii filadhee Dubaay dhayte fedha keeti kun qalbiin keessatti fakkaatee fi dandeettii keeti kanaafuu waan anallee natti fakkaatee fi dandeettii kiyya ana ilaallata malee ana bakka na gorfuu dandeessa dhugaadha haga tokko natti himuu dandeessa garuu akka ani ta'e naa ta'e jechuun amma firaawol nagalchi jettirani wal galchi wal fidi amma firaawolin ani jechuun ka dubartii ta gaabisiin rakkoo fi mattu eenyumtu rumaa dubbata amma namni biroo sodaatanii beeyta ati fasillee godda nyaata fi asillee dubbata biyyi sodaatti bara dubartiin tokko dhuftee sitti matuun maaliif beeyta haati miidiyaa irra fidduufi malee haata araarsituufi miti dubartiin tokko gaafachuu qaba itti barbaadde dhuftee sitti gara laafoon All film में फ्राउड गानों का फिर रखा बा ठीक है हाँ अति अर्गिते ना केसिते नमक एक चैनल का चितूफ कोई बेकमाल